كورا خليص وان قبو هندك إني منيرا أكاونتي كو بيبر أشر راسيكي أشك موبايلي فودي دبتسيكي فيا جرانو غلش أبان توكو ريدي نتوقع ما سرك سوجرامو الرابطة نوتي راكاسيتي الرابطي بالبلا بالبلا دبت الرابطي ركون كم ये बुti अमल्ले बुti तिको अमल्ले बुti ofata sana wali kabati akuma gasirna naannoo beektu akuma aadaa naannootti ofata kabajaa sana irra nu buusa ofata kabajaa sana irra nu buusa akkasi kiisii jechuudha kun malli komando racaala qonni jari fayyadaman yeroo hedduu waan akkasiiti kanaaf ilmaan si wajjin irra naa buusa obboleessa keenya eebbisaa naa eebbisaa namni sagantaa kana akka jarri uffatanii haga caammaatti mana miidhaginaa galanii dibatanii bareedanii akkasitti akka dhufan kan nu godhe anaa fi obboleessa koo eebbisaa saahiba keenya kan yeroo waliin turre amma Ameerikaa jiru isa kan qobaatti maallaqa qobaatti nu erge akkasitti uffata kabajaa irra bunnee haadha keenya dhiifama gaafanneerraa galatoomaa dargaggoonni achitti argamtanu ulfaadhaa galatoomaa nu jiraadhaa isiniin jenna amma gara maallaqaatti achi darbinaa jechuudha haasaan booddeedha haadha keenya itti buti amma mottaniima itti buti galatoomaa amma isaaniin dubbatanii maallaqicha amiin amma reedi itti naabuti kaameeraa itti naabuti waan ani itti himuun qaba inni manna cinqaaru keessaan illee kana waan ta'eef magartee hojiiti haadha keenya hin dhaga'ama miti hin dhaga'ama miti haadha keenya ummanni kee ummannati irraa dhalattee obbolaan kee haadholiin abbooliin biyyoota garaagaraa biyya keessa jiranu viidiyoo itti rukutamte sana arganii boo'anii qalbii cabanii ati haadha keenya malee haadha ilmaan sanaa qofaa miti jedhanii birrii Itoophiyaa miiliyoona tokkoo fi birrii 650 walitti sii qabameera birrii miiliyoona tokkoof 650 ummanni kee walitti sii qabee mana sii bituudhaaf suuqii xiqqoodhuma sii waan ittiin hojjettee ijoollee kee bulfattu sii gochuudhaaf birrii miiliyoona tokkoof 650 walitti sii qabamee jira tokko ijoollee akkasii uummata keenya uummata Thank you. Bilbila summata agarsiisi. Bilbila ummata agarsiisi. Bilbila bitame sana ummata agarsiisa. Bilbila bitame illee ofirraa godhate warra daayirektii sitti bilbila nu reedi. Bilbila illee haadha keenya ummata agarsiisa. Bilbila haadha keenyaa bitame. Bilbila haaraa inni qabne. Bilbila haaraa Raik Bilbila Agusi
obboleessa keenya anaa fi obboleessa keenya eebbisaatu kophaatti bilbila kana reebitee fi uffata kanallee yoo daa'imaallee uffata haadhaallee uffata koofeerii galchinee uffata irraa jijjiirree hoteelallee irraa qabne kana hunda kan godhe anaaf obboleessa koo eebbisaa du'aa'ii barbaadaa addatti du'aa'ii godhaa fi hundumti keessaniyyuu haajaan kee bahu jedhanii haajaa qaba eebbisaanii kana fakkaata birriin isaanii yoo rabbi jedhee birriin miiliyoona tokko kumii 250 keessaa obboleessi keenya viidiyoon akka erga isin bira jira reedii ummata keenya kabajamoo dhaggeeffadhaa qaba wanni isin tokkoffaa reedii akas ba'i tokkoffaa irratti reedii foolonaa godha akka dargaggeessi keenya biyya keessaa yeroo hedduu yeroo jarri waa hojjetanii waan gaarii hojjetanii fidanii tokkoffaa komishinii waan jedhamu jira jedhanii an gara kootiinis ta'e waa illan kiyya abdii geetaachos ta'e Alex eenyunu warra asirra jiran guutuun komishinii irraa barbaadnu hin qabnu fudhannees hin beennu an gara kootiin hin beeku tasuma jarra abdiis akkasuma namni birii tokko haadha keenya irra barbaadu hin jiru guutummaan guututti birriin kan haadha keenyaa ta'e xumura kanarra obboleessa keenya kanaaf waan ittiin jajjabeessinu ka jedhu akkaawuntichuma irratti waa walitti qabamee jira obboleessa keenya kana reedii akka dargaggeeyyiin keenya biyya keessaa yeroo waan akkanaa argan wanjala mootummaan hin feene akka jarri kana booddee biyya jaraa eeganu akka jarri jabaatanii waan akkanaa naannoo jararraa eeganuuf kan bilbila ismaartii ittiin bitatu obboleessa keenya kana reediidhaaf birrii Itoophiyaa 100 transfer gara obboleessa keenya reediitti badhaasa jechuudha. Tokkoffaa viidiyoo kana nu biraan ga'u lammaffaa haadha keenya kanaaf sagalee ta'ee hidhamu waa hundayyuu haga lubbuu isaatti wareegama kennee waan hojjeteef obboleessi keenya badhaafamaa birrii Itoophiyaa 100 ta'ee jira. Atillee baga gammadde dargaggeessi biyya keessa jirtanullee kan biraa yeroo waan akkasii argitan haadholii irratti miidhaa akkasii qaama fedheenu yeroo irraan ga'amu akkasin viidiyoo waraabdanii qaama seeraa biratti nama kanatti gaafachiiftanuudhaaf aamilee akkasinii ta'uuf nama rabsuu qofaan hin guddatamu nama rabsuu qofaaf namni hin beekamu nama xiqqeessuu qofaaf miti kan fooliin guddatu waan gaarii hojjetanii ummataa dhiyeessuudhaanis akka badhaafamtan kana booddee illee itti fufachuudha. Namoota qaama seeraas haa ta'u seermaleeyyii haadholii keenya dadhaboo keessattuu warra mana namaa dalaganii galan rakkoo gudeeddaa rakkoo humnaan waan adda addaa irratti raawwachuu dargaggeessi mootummaan ni dhufa ni darba isinii galee mootummaan hadha bulchaa jiru kazalaalan bulchaa jiru miti. Mootummaa rabbumatu jijjiira baalliidha darbaa kan bor mootummaa ta'ee bakka mootummaa kanaafu humna baratee fi humnuma biyya keessa jiru malee biyya baraatii Faransaay irraa yookiin Ameerikaa irraa dhufee biyya keenya hin bulchu. Wal tiksuu qabna jechuudha mootummaa jalatti wal tiksuu qabna jechuudha mootummaan ummata yeroo jennu kanuma mootummaa jechuun kanuma jechuudha. Rakkoo haadholii keenya irra ga'u dirqama qaama seeraa amma ni dhufutti jennee eeguu qabnu. Viidiyoo waraabuudhaan saaxiluu mootummaa beeksisuu akka inni seeraan qabamu gochuu wareegama barbaachisu haqaan kafaluu jechuudha. Kanaaf obboleessi keenya kun birrii 100 Itoophiyaa badhaafameera. Gooliin keenya miliyoona 1 ture miliyoona 1,300 wayii dhaqee jennaan 1.5 agaluun jedhee 1.5 edaafadha gara magallee 100 kan mucaa kanaa jennee uummata kadhannee itti dabalchiifne 50 immoo kan dagatamee jiru teelee birriirra jira 1,100,000 1,550 waan hadha galuuf borgalu arcoo akkaawuntii keessa baankii keessatti hafee gadarca'ee waan hadhaa boriftaan amma wixataatti galu waan amma akkaawuntiin isinii maxxanfamnaan isin galchitan dabalamee gara akkaawuntii isaaniitti garagala birrii 100 qofatiyyuu baasii obboleessa keenya kanaaf irraa kennama malee guutuusaa akkaawuntii isaan ofii isaaniitii banatan irratti garagalaaf isiniin jenna. Aasaas ittiin dheeressu
Inni lammaffaan immoo haati keenya kun fedhan naannoo amma jiran naannoo isaaniif mijataa ta'e inni gaamaa reedii naannoo isaaniif mijataa ta'e irratti bakka isaan barbaadan irratti isaanii waliin taanee quba qabaachuudhaan akka maallaqni isaanii hin qisaasamne akka namni isaan gowwoomsee lafa seeraan alaa lafa kaartaa hin qabne bakka mootummaan beekamtii hin kennineef akka isaan bitamee fi rakkoo keessa hin galleef nu waliin taaneeti marii goonee waan godhamu goona hangara kootiin saganticha asuma rassini dhaabbadhee jira dubbadhaa warri jalaas hin galtu warri yaada qabdanu